kristiyaanii beeku malee akka hojii waaqaa hin ballanne maantu jira hadhii jira fuula kanarra je tokkoon si jabeessa waan atin jett kana waan tokkoon si jabeessa kitaaba Maatewoo kan 10:12 kan jetti agbar Yohaanaa nan battisu agarra finni gubbaa yaayyuu adhaniidha warri irree qabirree nadhaa'edha gartee akkaan agi Yohaanaa nan battisuuti jalqabanii agi saati ammaan tan nu dubbachuu jirru kanoo mootummaa waaqaa yookaan finni waaqaa suyyamaan tochen yaadaniidha malee yaadaniidha ammallee ammoo warri irree qabu irree nadhaa'edha gartanii finni waaqaa tun adii qaba hojii waaqaa tun adii qabdi wangeliin hojjechuu jiru kun adii qaba lafti beektan jaalattu maan jennaani jech tokko jira yesoon kadha nu barsiisennaani abbaa keenya gubbaa jirtu maqaa kan kee qulqullaa guddisanii guddinni kan kee haa dhufuuti afaan dhibin ammoo mootummaan tante amaan ta'u haa ta'u fedhiin tante agar gubbaa taatu armaatti taatu haa taatu amma tan hojiin nu hojjennu fedhi waaqa laf gubbaatti tochuu feena mootummaa waaqa laf haga fiduu feena finni waaqa laf keessa taasa'u feena ammoo lafti finnuufi qabdi lafti waan finnuufi qabduufi finni waaqa kan maan taatu hin feetu hin fudhattu wanni nulleen irree yaa'u jirruufi lafa finnuufi qabdu finni waaqa gad dhufuu ni jira laftoo finni waaqa gad dhufu finni ufi waan qabdu finni waaqa maangooti inaati kanaaf Yohaana faallee maan tochan kanaan battis kanaan matarraa kutan maan jennaan inni fin dhibi haasa biitii fin dhibi qabdi nu kiristaanii nu beeku mallee finni keennaaf lafa tokkooniti nu finni dhibi laftan keessatti gaffiduu jira finni kan lafti hin feetu ammoo nu finni kan akkamiin dabsan halafa kan wadha kana hadhaan dabsannee finni waaqa